قد وتالتي من ما تابتاو هاجا هاركان أكنا سبيل أركان سيدينيت هاجا ميشا كركابون سنتوكينيت هاجا قام كان كير رميت ناس إنجازينيت إيتي باتي ولوتالتي قد وتالتي شو دكالك جنتاي سيتي علمي نما كوني نما سيارب سوي أن كيستو ورا إسنو جتشيسورة لما نورمالي ورا كيستو أما من وجيتي مدامي واللبدن نمني سنو جتشيسو ليرايو هاتو شمرايو هاتو والله بالله ijoollee yeroo anshaa kaampaanii jiru na waliin dalagdu hin beekne namtichi tokko tokko Masriidha warra Ijipti kana gizee ani dalagaa kaampaanii dalagu sababa Itoophiyaan Abbaayin Gibsirraa gaddabde qofaaf nama Itoophiyaa kan kullu Itoophiyaa haywaan jedhan warrabse yeroo san Itoophiyaan hundi akka horiitii sin Itoophiyaan maaliidha waan namni sin akka sareetiin arrabsaa ture anu fi kiyyaa jechaa dalagaa naa kennamu olitti humnaa ol na dalasiisaa ture irra deddeebi'ee arrabaan kifilii tokko keessa kan nama jahangal nama saddeet nu godhee bakka tokko waliin nu qabee Paakistaanii kana wali ol nu naqee nu dalasiisaa ture garuu yeroo sanitti jecha isaa san osoo hin taane kaayyoo kenna laalleetiin dalagataa ture amma kanarrallee ani dubbadha waa'ee kanarraa yeroo tokko tokko namni ijoollee shamaraa mana arabaa shintibeetii dhiqxii maaltaati shintibeetii shamara qofaa miti dhiirallee ta'ee kaampaanii keessa qulqullina kana dalagu anu fi kan kooti waggaa 3 dalagaa masgiidaa dalagaa ture shintibeetii balbala 2 3 4 5 miti shintibeetii balbala 12 waggaa 2 dhiqee jira salaata zuhrii dura dhiqaa zuhrii booda dhiqaa asrii booda dhiqaa magriiba booda dhiqaa ishaa'ii booda qofa osoo hin dhiqin galee ganama itti deebi'ee waan dhiquuf jechuudha guyyatti yeroo shan shintibeetii balbala 12 dhiqaa an dalagaa tureera ofii kiyya waggaa lamaaf inu indoom namni mana arabaa dalagu maashaallah mana arabaatiin namoota dhuunfaatitu itti fayyadama qulqullina qaba bakka akkas kaampaaniilee masgiida iddoolee namni itti ba'atu kana nama 500 nama 200 nama 300 seenee itti fayyadamee biraa ba'ee deema guyyaa takka ifadhe jibbe osoo hin jedhin ufamansiisee eega biyyaa bahee dalagaa kiyya waan ta'eef ufamansiisee waggaa lamaaf shintibeetii barrii 12 dhiqaa bakka namni itti wadda'atu ala kees dhiqaa alhamdulillah har'a garuu shintibeetii dhiqaa hin jiru maaliif kaleessa dhiqoo kiyyatti illee gaabbu seenaa kiyya keessaallee bareedaan isa maaliif bakka jireenya har'a jiraadhu kanaa fi bakka har'a dalagadhu kana isa kaleessaa san waan obseef as gahe malee osoo isa kaleessaa san obsuu baadhee wallahi warabbal kaaba ittiin saalfadhu በምንም ተአምር አላፍርበትም የሮሰኒት ሽንት ቤት ይቁደላ መዝቅ ጀደ ዲቄ አስገው ግየት ኢትንጋቡ አበደን አከሲቱ ደለጌቱ ነመ ቀርቃራ ቱረ መለ ቀርቃራ ማን ቱረ ዋንጤፍ ኢትገመዱ ቀብ ኦቦሌ ወንኪ ወሪ መና ኦርማ ጅርተን ወሮኒ namni sin hojjechiisu sin arrabsu madaamiin keessan sin arrabsitu isin xiqqeessitu kabaja nama ormaa irraa hin eegin kabaja ulfina ushururu nama ormaa irraa eegin haadha keetii miti abbaa keetii miti abbeeraa keetii miti adaadaa keetii miti maal keeti eessa si beeyti maatii akkamii keessaa akka dhalatte biyya akkamii keessaa akka dhufte nama akkamii keessaa akka dhufte jireenyi kee maal akka ta'e guddinni kee maal akka ta'e nama si beeku miti nama eenyummaa kee si beeku miti baadaadha ka walis si fide isiin si hojjechiifatuuf si fidde ati hojjettee mindaan si yaa kafalamuuf bira dhayte maallaqa kee bichaa laali shuf bas ka ati bootaa kennuufi qabdu ka ati kabajuu qabdu ka ati ulfeessuu qabdu ka ati eeggatuu qabdu ka ati jaalatuu qabdu maallaqa sii kafalte taanaan feetu si arrabsitu sitti maxxanfamu ilma namaa kana na arrabsi jettee osoo hayyamtee fi wali aansi na arrabsi ansi hayyame mee taa'ee si laala osoo jettee daqiiqaa 5 osoo iyya barnamni dadhabee dhiisee biraa deema daqiiqaa 5 namuma na arrabsi osoo madaami yeroo mara si iyyitoo yeesoo taate madaam maafi mushkila daqiiqaa 5 si dhageeffadha mee wali aansi na arrabsite haywaana maalii anti majnuuna jettee akira dadhabdee mataa qabattee lixxee masiitii jechaadha ilmi namaa kun xabiyaa isaarraa akkuma sareen fakkeenyaaf yoo nama faanaa dutaa deemtu anammoo yeroo baay'ee dalagaa ijoollee kanallee waan dalagnuuf ijoollee fidaa dalagaa gawaan galchinuuf dalagaan kenna yeroo baay'ee waan ijoollee kanallee waan walii hidhatuuf hin beekanam yeroo tokko ijoolleen habashaa ka madaamii arrabsiisu jira yaaki lubbuu keessaniin illee taphatina ufiin illee taphatina ufiin hin taphatina hin dalagadha dhugama rakkoon biyyaa si baaste taanaan dalagadhee jijjiirama jettee biyya baanaan maal godhuu si arrabsita
مالكي يجت الرفيدة إيه ستي بيت إسان تاتو ور ربين جرو الدنيا كنا سلبسي في عمري إساني إجولم ما إرّا osoo namni uffata irraa miicu osoo namni uffata irraa tokkos osoo namni nyaata dalaguuf osoo namni shintibeetii jaraa jalaa dhiqu warra guddate ati baadiyyaa mana barumsaa bakka daqiiqaa 30 deemanii baratan sa'a tokko deemanii baratan bakka gaariin hin jirre bakka konkolaataan hin jirre bakka taaksiin hin jirre bakka miilaan deemanii baratan bakka bishaan qulqulluun hin jirre bishaan haroo dhugan bishaan lagaa dhugan keessaa dhufte biyya mana barumsaa keessatti mukarra teettee barattu irraa dhufte asitti ummata gaafa inni dhalate irraa konkolaataan baasiin balbala dhaabatee fuudhee mana barumsaa geessu. Ummata takkaa jiruu isaa irratti qananii malee hiyyummaa argeen beeyne yoo isin qixa dhaabattee arrabsuuf deemtu shuu gaaza attaafrib. Anna arrabsuu miti osoo bishaan nan naqanii itti kolfee biraa lixa. Tokko biyya namaa keessa jira biyya isaanii keessa jira. Lama akkaataan guddina kiyyaaf guddina isaaniitu waliin fakkaatu. Ani bakka manni barumsaa daqiiqaa 30 deeman miilaan deemee baradhe. Isaan balbala isaaniitti baasiin dhufee fe'ee deema. Ani bakka misaan hin jirre ganama mana barumsaa seenee galgala mana qaraatii seenaa ture. Yookaan ganama mana qaraatii seenee sa'a booda mana barumsaa seenaa ture. Osoo guyyaa guutuu hin nyaatin barataa ture. Siigalee isaan garuu misaa ofii mana galanii misaa baasaan fuudhanii deemanii. Kanaaf jireenya Itoophiyaa jireenya hiyyeetti jireenya rakkoo mana ifaan hin jirre keessaa dhuftee bakka karaan hin jirre bakka miilaan deeman bakka katama magaalaa dhaquuf sa'a tokko deemanii magaalaa dhaqan magaalaa olte bakka miilaan galan gaarii fardaa gaarii harree bakka miilaan deeman bakka takku konkolaataan hin deemne keessaa dhuftee har'a madaamii ormaa waliin qixa dhaabadhee isin qixa deebisee akka fedhe ofirratti fanaca'aatuma jiraadha yoo sirrii miti. Yaadadhu eenyummaa kan kee kaleessa jireenya kaleessa keessaa dhufte rakkoo kaleessa keessaa dhufte jireenya biyya keetii san duubatti deebi yaadadhu. Siigalee gaafa eenyummaa kan kee laal har'a yoo madaamiin waayifaayi namaa kennite kan dhiiraallee akkasuma jireenyi sitti tolee kaampaanii galtee intarneet argattee xiqqoo uffattee akkasii namni keenya quufan danda'u osoo baxaraana. Sana booda homa nama saniin qixa taatee an kana jedhu namummaa keetiin akka ilma namaa ta'uutiin namaa gadi taateetii miti. Garuu hoo haga gaafa jireenyi addunyaa kun namaa wasi qixxeessuufitti akka jireenyi si godhe taata malee jaratii dhiibdee tuma xiqqoo waggaa lama waggaa sadii dalagdee yoo waxxee matakkitti Itoophiyaatti mana wayii 200,000 yoo bitatte homa nama caalan godhanii uf ilaaluun sirriidhaa miti namni keenya. Biyya ormaa kan dhufteef hin dalagadha jettee dhufte rakkoo si mudatu kamiifuu harka hin kennatin dalagadhu jijjiiran hin dagatin hamaan keessa dabartan. Still now ati carraa gaarii qabdaaf waayifaayi fayyadamtee biyya ormaa keessa akka gaarii feeti ta'arta malee laal. Tokko maal jedha komentii irratti madaamiin isin irratti haafin coofteedhaa jirtan ati rabba hin caaneedhaa jira malee daffaar. Kabajamoon abbaa Jifaar rabbi rahmata isaanii haa godhu jannataan isaan haa qananiisu. Miniliktu gaafii gaafateedha abbaa Jifaar beela dandeettanii jennaan quufayyuu dandeenyee jiraataa jirraa mitii jedhan. Sababni isaan gaafa san jedhaniif maali? Beela caalii quufatu ulfaata waan ta'eef namni keenya yoo xiqqoma haalli irraa jijjiirame jireenyi xiqqoo irraa jijjiirame Oromooleen barkaleessuma mammaaksaan lafa keetti quufni dhagaa irra ulfaataa jedhan. Beelli garuu dhagaa irra ulfaata mammaaksi jedhu hin jiru. Quufni garuu dhagaa irra ulfaata jedhan. Xiqqoma namni yoo jireenyi irraa jijjiirame haalli ho'i mijateef dhugama rabbii isinitti obboleewwan kiyya. Hin dagata namni waan kaleessa keessa darbe dalagata. Waan kaleessa keessaa dhufe dalagata. Jireenya kaleessa abboonni isaanii abbaan keenya haati teen miila qullaa deemanii nu caamaa nu godhanii nu barsiisaa turan. Abbaan keenya ijoollee 7-8 qonna qotaa ganna midhaan aramaa kaan harkaan haama kaan harkaan ayida garbuu harkaan haamanii harkaan tuulanii harkaan ayidanii nu barsiisanii asiin nu ga'an. Ilma magaalatti barsiisaa abbaan ufii ammooyyuu magaalaa konkolaataa kafalee yaabbadhee hin dhaqodha. Baadiyyaa ka'ee magaalaa miila isaatiin dhufa. Ofii bootti godhata birrii 20 birrii 30 bitaa. Si ammoo ilmi kiyya namaa gad hin ta'in intalti tiyya namaa gad hin ta'in jedhanii caammaa qodaa isinii bitanii yuunifoormii isinirraa hadhisiisanii uffata isinii bitanii guddisanii sadarkaa kanaan isin ga'an. Anaaf isinillee bifa kanaan guddannee as ga'e.
isini gale sababa kana ta'eef wallahi waan tokko isinitti hima ka rabbiin ardii fi samii uuminatti argu xiqqaa ta'e yeroo baradhu yeroo tokko Shaashamanneetti baradha guyyaa sanbattanii maazarii bira deemaa dubbisaanii birri naa kenniti birri 50 birri 100 naa kenniti wacii jecha guddaadha birri yeroo sanii surree birri 50 bitatuu dandeessa yeroo sana keessatti kanaaf yeroo san keessatti yaa rabbi jedhaa ture guyyaa takka anummaan kun takka baradhee takka hojjedhee bakka wayii ga'e galatuma haadhatiyyaa tana kafalee danda'a jedhaa ture ka'anaa fi rabbii fi ardiif samii wal beeknu jecha waan keessa kootii isinitti kana wanti isinitti himuuf isin waa naa haa gootaniif osoo hin taane isin ofiif waa haa gootaniif akka yaada walii galaati isinitti guyyaa takka wayi dalagadhee wayi baradhee bakka wayii ga'e galata haadha kootii kana kafaluu danda'a jedhaa ture adada isiin fuudhaa birrii 50 dhibbaannatti kennitu maaliif birrii yeroo saniitti guddaadha waan ta'eef siqattal darmoo ana qofaa miti namni isaan barsiisan annaa ammoo alhamdulillah osoo jiru waan an kadhadhe san rabbi naa guuteera godhuufillee baadhu anummaan ofii kiyyaayyuu as ga'u kiyyaafu aatiti akka waan milkoofteetitti ilaalte waan ta'eef anillee akka waan milkaa'eetitti ilaale osoo isiyyuu godhuu baadhee ufuu danda'ee jiraatu kiyyaafu isiin akka waan milkoofteeti akka ilaaltu waan beekuuf alhamdulillah du'aayin tiyya gaafasanii yaadni kiyya gaafasanii ulfaateera milkaa'eera jedhee yaadan kanaaf abbaan keenya hundayyuu akka namni isiniin jedhu kanatti kasi baasu guddaan ammoo warri biyya ormaa keessa jirtan warri rabbiin carraa biyya ormaa isinii hire mataan dhaabina obsaa dalagadha nama ormaa nama isin hojjechiisu hatta maaf bangaaliillee ta'in hindiillee maan ta'in halaqaa ta'ee si hojjechiisa taanaan isa hin laalin isaa miti kasi hojjechiisaa jiru namicha sanii miti kasi hojjechiisaa jiru maallaqa sii kafalan san maal sii kafalameef hojjetaa jirta malee namichi suni si hojjechiisaa hin jiru madaamiin sunillee yoo dubartii bakka tanteeteetteef hin cooftudha fiigale yoo garuu namooma laaftullee jabaatullee mana isiin sii kennite keessa galta intarneeta isiin sii kennite fayyadamta nyaata isiin sii kennite nyaatta damooza isiin sii kafalteen jiraatta viizaa paaspoortii keessarraa fuutee viizaa isiin sii dalagdeen itti gaafatamummaa isiitiin biyya ormaa kana keessa jiraataa jirta yoo kafiila keellee ta'e viizaa inni sii dalage mana inni sii kenne waraqaa inni sirraa dalageen maqaa isaatiin biyya kana keessa jiraataa jirta mootummaan biyya kanaa yookiin mootummaan biyya ormaa kamiyyuu harka sii bane kottu baga naa dhuftee dheesi simatee nyaata dhugaatii keessarraa danda'eetii miti laafee jabaate illee namni si hoogganu hoogganaa keeti ati ammoo sababni isaaf hoogganamtuuf isaaf jecha osoo hin taane sababa sii kafalamuu fi sababa maallaqa argattu qofaaf har'a Itoophiyaatti namni warri armaataa baadhatu warri kuntaala dalagu warri maal dalagu ji'atti yookiin qansiraa birri 200 300 oola biyya kana keessatti guyyaa takkatti birri 50 sii kafalan osoo ta'e ji'atti mindaan kee 500 yoo ta'e birri guyyatti birri 50 dhufa jecha sii galee qarshii 50 dhufa 500 yoo ta'e mindaan ji'a qarshiin 50 har'a Itoophiyaa yoo deebi'e qarshii 500 ta'a waan namni tokko dhakaa baadhataa oolee Itoophiyaatti fidu harka 5 caaltaati ka inni 300 yoo qansiraa sanuu warri kuntaala baadhatu warri dhakaa baadhatu Itoophiyaa 300 yoo argattu taate ati mindaan kee 500 taanaan guyyaa birri 50 sigalee guyyaa birri 50 oolta 50 biyya ormaa kun har'a Itoophiyaa jijjiiramnaan gara qarshii 500 ta'a sigalee gara qarshii 500 ta'a sharafni maallaqa biyyoota arabaa kunuyyuu hedduu ol ka'ee jira akka durii sanaa miti kana jechuun waan namni Itoophiyaa dhakaa baadhatee argatu ati harka 5 dachaa nama sanii guyyaatti argattee oolta kana argataa maaf gajjettee hin dalaganne argite kana argataa mindaa kana argataa yoo gajjettee dalagatte maal rakkoo daratii kee naffaatee manni kun ka'ee baluuti jedhanii mucaan kun ka'ee baluuti jedhanii mucattiin tun ka'ee baluuti jedhanii makiinaan kun ka'e isaati jedhanii baajaajiin tun ta'isii jedhanii gaariin kun ka'e isaati jedhanii
موتورين كون كإساتي يعني بيجنم نسيم بين كيسة جدّي دلقة بيجنم نسيم كيسة كنا يتدين تا كلي واللي بيورما كلي واللي نام أورما بكتي مرما أول كابتيو دم تسرّى بري دول بيجبّا كتي كيسة بيجنم نسيبكو بيجنم نمعلوم ما كي ورّا كان كي غوسا كي ماتي كي بيكيسة أكفيت مرما دابلي ديم كتيو أول جدّني أكفيت أم فنداني ديم نام رابري دومو بيجو في كيسة ورّو في كيسة ماتيو في كيسة كناف وانت أنا سنيد آمو يروحون دل إرجع كنا نمن ولين آمو إن شاء الله دمنا إسنيد تنفكاتني نمني أرما مالي ركو مالي بيو أرما كنا كيسة تبكوي جو إنجو كناف ورّي عربين سرّا وادلقتو إسنيهيره بلي صبلي وانكي يا إلمان ورمو انتو فتنا دلقا انتو فتنا كيسة تو أمو جولة توكو بادية كيسة كغالة تسيتو كمزراجت وانا دلق كا اوجي غرغرا هولافا دلق دو أرغو نمني كمتو هولا دلقاجر ما والكي جبنا الله 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 ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ሳጣ ሚይዘው መጨበጠው አላህ ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ባዶነቴ የሚሞላ